Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii fayya qabdanii alhamdulillah nutis jirra galannee karahmaani akkasii baga ramadaana bara kuma takkaaf 445 nagaan isiniin gahee akkasumallee baga walumaanuu ittiin gahee warra bara cufa soomanu rabbi nu haa godhu fayyaa nu haa kennu akkasiin isinin jaagaa viidiyoo olmayaati akkuma duraan bartan sanii viidiyoo olmayaa kasoomana keessaatiin qabadda isin dhufee guyyaa ramadaana guyyaa duraati akkuma argitan manni kana fakkaata ture waliin laaqamee maaliif jennaan ramadaanni bara kana dagutti na dhufe osoon akkasitti hin qophaa'ini na dhufe ganama guyyaa soomana guyyaa dura guyyaa saniin akkanatti tiraasxarqii fi maal irraa jijjiirrachuuf cacafu jira akkuma argitan kunoo tiraasxarqiin irraa jijjiiru jira hajiru irraa dhiqannee alhamdulillah guyyaa kana eeguun waan guddaadha alhamdulillah jecha kunoogaa akkanattiin daddalagachu jira akkasiin isinin jaa isinoo akkamit jirtanii soomanni akkamitti isinin jira warra soomana kanarraa irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu isiniin jecha kunoogaa akkanatti tiraasxarqii eegaan irraa jijjiire boodagaa waan baay'ee waan godhullee dilas jiraatu baatullee tiraasxarqii akkana jijjiire mana kana fakkeesseetiin jira mana garuu akkuma argitan qalama dibeetiin ture xiqqishoo jijjiirama itti fiduuf yaaleetiin ture waan jooga alhamdulillah waanuma qabaniini rabbi galateeffatanii akkasiin isinin jaa kunoo TV illee gidaararraan kaayee eegas boodagaa xiqqishoo diizaayinaan itti godhuuf yaalii godhe waan jooga alhamdulillah waan bareeda je'eetuma yaada kunoon yaanis akkanatti tattabachu jirti na jala caceetii fi takka akkaan isii jala cahufeeti akkasiin isiniin ja'a kunoo eegas boodagaa ganama eegaaniin sanirraa jijjiiree mana haradde booda wanni saambusaan godhu seene buddeena saambusaatiin buufadhu jira kanuma maali irra rigansanii akkasii kalawwa haan osoo hin ta'in kaanumaan godhu jira eegas boodagaa nin maradhaa saambusaa kiyya maradheetiin guyyaa soomanaa beekamaadha biiziidha dhalaan hedduu biizii taati tun waan adii waan beekama nama cufa biratti malee na qofa biratti osoo hin ta'in dhalaan cuftinuu biizii taati guyyaa soomanaati alhamdulillah tanuma keessallee yoo xiqqaatte quraana qara'uullee akkan daganneen isinii dhaama akkasumallee du'aa'ii godhachuu akkasumallee istighfaara heddummeessuun gaariidha waanuma hojjennu keessatti illee taatu akkasiin isinin jaagaa kabajamtootaaf daawwattoota keenyaa kun akkuma argitan saambusaa kiyya marachuttiin jira saambusaa hedduu anumaa fi namni faamiliin hedduu anumaa fi abbaa manaa qofa waan ta'eef hedduu waan dilas hin godhu saambusumaa fi mutabbaqaa kanaan goggodhaa dilasii miti akkasiin isiniin jaagaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana subscribe godhuun maatii chaanaala kanaa taha warroonni immoo subscribe gootanii jirtan baay'ee nuuf galatooma laayikii fi koomentii gaggaarii nu jajjabeessitu jalan nu barreessu immoo hin dagatinaan isiniin ja'a baay'ee nu galatooma akkasii eegaaniin maradhe booda kana fakkaata hedduun maree kaan fe'ija keessaan kaa'ee hangana fe'isu bichaa wanni ta godhe shorbaan kiyyaas kunoo akkuma argitan shorbaa kagarbuutiin godha akkasii hono kana fakkaata bilchaachuu jira umaan jedhu akkasii eegaaniin kana godhe boodagaa jidduutti hin waraabne malee hanga sa'aa jahaattiin kana godhee ture eegas boodagaa salaannee xiqqishoo ciifnee quraana xiqqoo qaraanee eegas asiriidha jechuudha kun asirii eegas salaanne booda waa xaxabbasachuu seene akkuma argitan mutabbaqaan godhu jira maal jaaniin muqasqas jaanii namni gariin akkas jaani kanaan godhu jira kanaa fi saambusaa qofaan godha
kanumaahu namni nyaatu hin jiru yeroo baay'ee waan xabbasamu kanarraa waan akka biddeenaa fi kana yoo nyaadhee natti tola gizeenii soomana qabu akkasiin ramadaanni kungaa ramadaana rizqii ramadaana khayrii ramadaana jaalalaa kadilii teenya rabbiin itti nu araaramuu keetti namni hundi waan niyyate arkatu rabbi nu haa godhu akkasumas ilmaan keenya rabbi nu haa qaceelchuu nullee haa qaceelchuun isiniin jaha addunyaa fi aakiratti rabbi nu haa milkeessuu warra ramadaana nagee soomanu osoo hin tahin warra ramadaanni irraa taqabbalame rabbi nu haa godhu naafi isinillee daawwattoota kiyyaa fi ummata islaamaa hundaahuu warra ramadaanni irraa taqabbalame rabbi haa godhu akkasiin isiniin jaagaa rabbiin waan gaarii malee waan hamtuu nun daleessisini dilii teenya tatana dura daleeynee fi akkasumallee tatti jirrurre rabbi nu haa araaramu akkasiin isiniin jaagaa daawwattoota kiyyaa eegas booda kunoomanni akkana fakkaata maggaarajaa hulaati sitti kaayetin ture eegana kunoo akkana fakkaata ture asrii ture eegaa waan xabbasadhe booda manni akkanatti qoqopheessee bakka bunaatis qopheeffadhee dhiyeeffannee aftira keenya nyaannee turre ani immoo viidiyoo kiyya gizeenii waa dhiyeessee nyaata aftiraa dhiyeessuuf maal sa'aawwaa wal jala geesseef dagadheen waraabuu dagadhee akkasiin isiniin jaagaan of kolchaa ramadaanni ganaa guyyaa hedduun nu hafee akkaataa olmaa kiyya ka guyyaa ramadaana keessaa maal akka fakkaatu yeroo biraatiin qabadhee isinii dhufa akka isinitti tolugaa viidiyoon kun abdiin qabaa laayikii godhuu hin dagatinaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnutti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.